Ate uuje maal taatee itti dirmatan hoota waan tana akkasitti awwaaltanitti laa waan tana jaartii duute tana asirra haasa'i tolaa dura na awwaaltan jaartii tanaan na dhageeya na haasa'i yoo dhageessini jallatti rabbi jaatii fuudhaan irraa fageessaa awwaalaa jiru fageessaa bakkaan ijaan hin garratti akkasii firaa fageessan caalaan bakka ati gartee qabiyyaammattee liqimsituu miti waan liqim gootu barbaadi malee liqimfamee jira caalaa liqimsanii jiran obbolee bakka nagee dhaqe ilmo ijoollee karaa olii ijoollee warra shawaa ijoollee jaalala beektu tona bira dhaqe laa karaa ol bahee habni isaanii foolii isaanii ala nama beekamaatu buna dhaabanis kitileessi dura kaayanii sanu jibbisiisanii boomtaan akkatti shis gootee qab waliin gootu hin garre shaayiboo hanga du'aa'ii mana kanaa ijoollee walaalan gartee buccuqoo fakkaatu billee hangan du'aa'ii mana kanaa kan isaatti jiru waan burumaa'u buruma kiyya kanin duraan titilii irra kaa'u sanuu ganaan maa'uun dhaabu yeetiin jira hangaan jabanaa bituuyi michiyyoon maashaallah namaaf uunuu wayya boocaalaa akkatti irraa hiiktanatu hata kaabara ammaa alhamdulillah rabbil aalamiiniti nagee qaba gurbaan shaashaa jechuu jira kanaafuu yaa kamiyaa ifirratti rafini dullachee tokko kakka kayitiin naafatee ilmaan yoo dadhabde immoo ofii diifarraa kan abbaan ni jira rakkoo qabu ilmaan feeta ilmaan buskuta michiyyoon ilmaan buskutaan ilmaan tiyyaafuu furmaatee daranii faraashii jirti geeleetii jammas michiyyoon jaartiin saatuni ganama oggaa kaatee lagatti ergiti subiidhaan otoo baxaratti hin qabne isa ergiti oggaa gartee laga dhaqee dhufe loon gabbaas yettiin oggaa san gabbaasee dhufe falti hara achi booda waan baxarutti kanniteeti karaa qajeeltimi galgala bubee isaa asirra kaatee dhufa yookaan qoraan akkasitti jaartii tiyyaa tana ala wanni biraa takka nafne eejee beekinni akkana taajaa barta gammachuun hin nafne akkasitti booda irraa duute beekta Allah iraamu gammoo kam jetta abbumaaf diinna rabbi raamu isaa godhu duute uggaasanii uggaa gosti dhuftee irraa waan dhufan awoo yaa'u garaan danda'u rabbii keessa sodaadhaati buluma sana turan na awwaalaa jeen akkasuma laafsitti awwaalaa booda immoo fuudhii janiin dide gosti irra wal geessee fuusitti uggaa fuudhee gartee amma galgala aruusa bule ganama uggaan ibsilaa gartee isin ol kaatee kushiinaa seentu inni duruu hidha qabu gubbaan eessa kuteettee barbaaddii bira jiikaanaa fi dabbaa baasii qabateen dhufu eessaa dhufte nagaa hin dhufu eenyu seenga dalagaateeti lagara kun amma kaawwaloon gabbaasee honko dura kaaye achi seenee fattii qabatu maal godhe jirta maal reenaaru jireenya sadalagaa namaa maa seentaati maa maqaa dhaballeessuu feetettee dhoorgite amma gaa akkasi dhoorginani ka'ee bobbee qabrii fuudhaan irraa fageessaa jechuuti maal ka'ee gartee bobbee bira qoraan asirra kaateen dhufu jaarsaa baluuti jedhanii anumaa cabe duba jaartiin ta'ee maqaa dhaballeessiteeti dalagaateeti arraboota sin argin akkasii waliin laaleetuma booda guyyaa kan gabbee gurra qabatee uuje maal taatee itti dirmatan hoota waan tana akkasitti awwaaltanitti laa waan tana jaartii duute tana asirra haasa'i tolaa dura na awwaaltan jaartii tanaan na dhageeya na haasa'i yoo dhageessini jallatti rabbi jaatii fuudhaan irraa fageessaa awwaalaa jiru fageessaa bakkaan ijaan hin garratti akkasii firaa fageessanii akkasiiti namtichaa tokko akkasii beektaa jaartiin gaariin dhugaatu ilmi namaa kuni hanga mi'aa wayii harkuu beeki mi'aa deemaatu jaan hanga dandamanii harkanii jaanii mire hanga dandamanii hin harkanii jedhu suniifu gurbaan bahara biraa seenee jiraan sin jaati bahara nagayaa kakkii sin dhaabuun gaafii sin dhiyeesseetiin ture deebisaan hanga hin dhiyeesseetiin isa waan eegu jira tamaaliiti deebisaa maali sanuti jaalalatee ibsi jirra baga ibsitanii rakkoon qabu wanni ati jettees akkuma jirutti ta'e dhugaadha maamilleen yaada kana ta'e akkuma jirtutti haa taatu dhugaadha wooma dhugaa jettanii beekatu ilaalchi arraan tana gartee gaafiin isaan kaasan tun yookaan yaadni isaanii amma deemu jiru kun isiis ta'e zakkos ta'e yaada isaanii yaadni isaanii jecha isaanii kana duuba maaltu jira maal yaadameeti waan jiruun gaafii dhiyeessee ture taakka jee talammadaati deebii arraan tana jawaadee cinaa dhaabbateet dawaa kamtu kaaniin achii buuree bishaan itti qabuu taatus dawaa wallaansa taatus raammoollee guuru jira achirratti zakkoon jeen nagayeef cinqa malee
yoo miila jinnii harkate qofaa ta'an isaa miila jinniitii bakka jiru heege beekadhu. Isaan kun. Isaan anuu gartee dhufee takkaa caalaan anuu bishaan tokko natti hin qabne akkamitti jawaadee akkasii jala fiigeetti qabaadhaa bar. Nama laal namni ulfina namaan hin beekne jireenyaan ka ulfina dhagaa malee ulfina namaatiis hin beekne. Dhagaa qofa fuudhee beeka malee ulfina ooyii nama fuudhu. Ulfina namaa nama hin beekne jira. Nama ulfina namaa hin beekne amma isinis. Yeroo niiviin gartee an dhaabbadhu yaaboo akkanaa miti dhaabbadhu takkarra lama gaafaan jiruun sanis. Qaaliin kiyyatti dhagahamu dideeti. Qaalii obboleeyyan sii dhageessee bultii si facaaftee baatee hojjeta. Hangatti ilmoo namaa. Eega baatellee dhaabbadhu jeetiin ergaa kaayee fi takkarra lamarra sadii deddeebi'een ergaa kaayee. Waan kana irrallee deebi'uu hin fadhu maaliif? Duba bultii siisan akka diigamtu keessatti eenyu cinaa dhaabbatu obboleeyyan sii. Dirqamaan na godhe malee irrallee irra deebi'ee dubbachuun kan ture maaliif? Kanatti. Kanaafuu furmaata karaa isa baasu shaakkee fakkaataa kan isaa filatu. Amma dhageeffadhu mee hangaree fugaa carraa isinii kanneen naasuu. Carraa isinii kanneen ture. Amma deebisaan isiniifis isaan saniifis deebisaan kannaa jiran. Abbaan dhageeffatetti. Naafi jawaadeen akkuma atuu jette si dura wajjin turre si dura wal beeknaa ijoollummaa irraa wajjin guutan. Isiillee akkasumatti isii dura wajjin jiraachuu. Namni kun oggoo waliin carraa waliin nama fide malee keessa namaa kana beekuu hin dandeessu. Hiree waliin nama fide gabaabumattu. Akkasuma akkasiin. Nama taa'een dadhabde waan ta'e isaatti dhufa jedhanii isiis carraa isiitiitu obboleeyyan siitii fi gartee namoota alaa isii gorsu jala isii meesheetii kan isii mude. Arra isaan sadheessa jiran gaa bira maa dhaabbatiin bakka silaa gartee caalaan dhufee maaliif isa jawaadee bira maa dhaabbatan biraa hin dhaabbanne jettu kana. Jawaadee bira maa dhaabbatan biraa hin dhaabbanne jettee dubbattu kana akkaan isii bira hin dhaabbanne namni na godhe eenyu. Gaafii gaafumaan hin deebisa. Waan harkasiitiin goote jechuudha. Akkasuma akkasiin. Kana waan ta'eef waan gartee anarratti gartee gaafii yookaan wanni narraa eeggamu kan hin godhuu dhabee hin jiru. Waanuma narraa eeggamu jawaadeen arraas boruus kalees dheengaddaas fuulduraas saayiba kiyyaa saayiba kiyya. Dhugo saayiba kiyya. Rakkoon isarra geesse rakkoon irra geesse bira dhaabbachuun kiyya badii yakkamaan hin godhu jechuudha. Yakkamaas hin godhu. Isiinis silaa akka ilmoo namaatti nagayaan naamusa isiitiin karaa kabajaa eeggatte. Har'a anaa miti namni caalaadhaaf an saayiba jee guyyaa tokko na hojii deemeewu yoon an hin jiraanne bira hin dhaabbata rakkoo isii. Mee guyyaa sanii gaafa ammoo waa'ee addabichaa kanarratti anaas jee jawaadii fi furmaatees jee jechuudha. Akka isin adda baataniif shoorri isinirratti taphatame isaan sirratti taphatanii. Isaan isuma gaafata. Laal karaa isin bara amma keessatti akka waan gartee namni biraa gartee mootummaan kun gartee bultii teessan tana keessa dhaabbanne isin likkii jirtu isin daandii sirriira jirtu takka gooti. Gabaabumattuu namoonni gartee jechisiisan isaaniitu gartee natiigee isaaniitu gufuuna ta'ee jettee gisee isin dubbattu dhugoomse. Idduuba deebi'ee taatee gaafa sanii qilleensarra laaluu ni danda'a. Habar ta'aa hin jira. Ragaan biraan barbaachisu bar hin barbaachisu obboleeyyan siiti. Ada maal dhageessi duba ilmaan si kan nuufeeti moo maaliif gartee makaa. Ilmaan kan nuufeeti. Ilmaan kan nuufeeti dubaan harka lamaaniin qeebalaa yoo mitakkaa didee beekamoon. Deebisaa sanuu maal gootaa kun fakkeenyaaf jawaadiin caalaa naa galchaadhaaf baattu. Caalaa kana. Dhiira namaa galchaa. Boda wakkallee galchuu deemti moo qabiinaa biti gaattee namni dhiirti ilmi dhiiraa sareen taane. Abbaa isiidhaaf galee. Akkaataa isiin keessi jirutti abbaa isiidhaaf gale goda waakkalleetii miti goda jinniitti waa galfatu. Maaliif dhokatti? Dhimma kiyyaa miti. Maaliif dhokatti? Dhimma kiyyaa miti. Maaliif dhokatti dura? Dhimma kiyyaa miti. Anis waan na baasuu fi akkaataa na baasu naatu beeka. Ijoollee yoo dadhabdee gabaabumattuu ijoollee xiyya naaf ittee kanuudhaaf mirgi karaa banaa fi siidhaas taana. Si galee mayyaa naqi. Kana waan ta'eef ifii daddabanii rabbiin sakka banu buleessu. Namni dirqiin isii dhiibee jal'ina sanitti isii keessa jira. Injir bultii si wallaaltee fi dheetee seentee jechuudha. Wanni deebitee nama qaqqabattuuf takkallee hin jirtu jechuudha. Ammoo dhimma ammaan tana gartee oofaa jiran kanarratti isii fi zakkoo waan kattatan maal akka yaadan haatee bareetti jennaan itti guutu. Gadoo kallee si geessu yaadne. Dhufa jirti. Namni siinuu karaa kana dhufa jirti ilaallee garraa jiru. Namni gadoo kallee geessan ganaan jiru waa. Jawaadee isin harkaa dandamate. Karaa biraatiin akka biraa isin mijaa'uu dhabnaani. Karaa kanaan dhufan. Karaa caalaatiin dhufan. Karaa kanaan dhuftan. Harree dadhaban gurboota dhawan jedhanii. Tanuma dubbiini malee. Caalaa jaalatanii yoo haa'u kabajanii yoo haa'u. Jaalala caalaa duruu qabdu amma qabdi. Bultii isaa yaadaniitii otoo hin taane. Ani ilaala ammoo waa duraan dursee mee waa takka isinii moo yaabbareeyyaa kiyya karaa tokko mana tokko moo gurraa baatu yoo fagaattee deemuudha yoo ka deebi'u mana kana deebi'u teessu taate fagaatteetuman deemne yookaan hammeessiteetuman deemne taruma duraa. Nin deebi'aatti qishollee duubatti yoo dhufee yaada qabaate.
Meela geeffarsi filma ani waan takka tana digdarra barisiin tun amma kimiyaan nuti achi jiru tun xiqqishollee taatu jaarsaa fi jaarti arraas oromoonis ni atti namninis ni jaanutillee ni caalaa kee jaarsaa fi jaarti.